Qaamoleen Oromoo hawaasa Oromoo adda addaa gaheen isaanii maal ta'uu qaba, maal godhuu qabu, maal kanan waan madhee miidiyaa OMN irratti kan isaan kakaase kan rifachiises maalinni bar Finfinneen kan Oromooti jechuun waan dhugaa lafa jirudha. Lakkiin ta'uu jennaan bar jedhe ani. Homaa rakkoon hin jiru waan kana murteessa warra jedhu kana guyyaa tokkotti miliyoonni tokko uummanni Oromoo teekstii yoo godhe komishina biyyoolessaa kanatti marii biyyoolessaa kanatti telecommunication internetii dhaaba biyya sanitti. Okay? Karaa yoo cufe daandii gara Finfinneetti deemu karra shanan san yoo cufe guyyaa sadiin bultu uummanni sun waan nyaatu dhabee mootummaatu jiga. Okay? Akka durii immoo jedhe kan isaan sodaachise kana. Akka durii harka qullaa warra bahee dhaabbatu miti. Waraanatu marsee jira. Waraanni kun karaa cufu guyyaa 2-3 fi miti. Biyya hudhuu danda'a jedhee dubbannaani. Isa qofa miti. Mootummaan naannoo Oromiyaatu cal jedhee isin ilaalu jennaan Shimallis fa'aa kan natti maxxansan kanaaf beeki. Isaanuu cal jedhanii isin ilaalanii akkanatti of tuuluun sirriin ta'uu kan jedhuun dabarse. Agartee? Kanaan ala miidiyaan Oromoo, hayyuun Oromoo, waldaaleen hawaasaa Oromoo, okay? Qaamoleen siyaasaa Oromoo, ogeessitoonni Oromoo, hundi isaanii ejjennoo isaanii agarsiisanii akka isaan naannoo 12 nurratti duulchisan bar marii biyyoolessaa kana keessatti naannoo 12 tu Oromoo irratti duule Finfinneen keenya akkamitti jettu jedhani akkam godhanii kana godhan duula qabu agartee biyya nurratti duulchisan Oromoon ofii isaatiif waan namaa hin gaafanne waan biraa hin gaafanne ibsa ejjennoo baasee as dhaabbanna jechuu hin irraanfanne mirga keenya jechuu dadhabe. Kanaafin maalin jedha waanuma achi kanaan dura jedheen jedha qaamoleen siyaasaa karaa nagaatiin falmannaa mirga Oromoo eegsifna jedhan yoo jiraatan gaafa mirgi Oromoo akkanatti irratti qoosamu kana lakkii jarana jedhanii at least ibsa hojjennoo baasuun at least uummata mariisisuun walitti qabanii uummata isaanii dammaqsanii ejjennoo isaanii agarsiisuun yoo danda'ame hiriira nagaa bahanii waan kana mormuun mootummaa mormuu dhiisaa marii biyyoolessaa kanarratti dhiibbaa geggeessuun karaa adda addaatiin I know dirreen siyaasaa biyya sanaa cufamee jira isaaniif rakkoo guddaa keessa jiru jaarmiyaan isaanii laamsha'ee jira. Garuu gaafa wanta akkanaasitti si mudate petiishinii guurta uummata waamta karaa kanaan dirree siyaasaa cabsiteetti galtaa jechuudha. Rakkoo uummanni rukutamuu danda'a. Wantoota adda addaan uumamuu danda'a. Dhugaadha. Hin danda'a. Garuu qabsoo jennaan qabsoon kana. Karaa nagaatiin kan itti qabsooftu hiriira nagaa waamta, walgahii waamta, uummata mariisista, uummata dammaqsita, xalayaa barreessita, petiishinii guurta. Okay? Xalayaa mootummaatti barreessita. Amma immoo yeroon salphaadha. Xalayaa barreessuun otoo hin barbaachisin teekistii tokko waan tokko wal fakkaatu. Asii barreessinee yoo poost goone miliyoonni 20 guyyaa tokkotti yoo teekistii godhe hin dhaabbata telekominikeeshiniin Itoophiyaa. Salphaadhumatti kanuman jedha. Kanuman jedhe ammas kanuman irra deebi'ee jedha. Kun karaa qaamolee siyaasaa karaa nagaatiin falmannaa jedhanii biyya keessa jiranii. Achuma teessanii magaalaan keessan miti jedhanii galma keessa gaafa galu at least mormanii turanii kan jedhu seenaadhaaf nuuf ragaadha. Oromoon hin fudhanne ture falmanii turanii gatiin isaan ganuma malee nuyi biyya barbaanna. Qabsoon keenya galmi isaa Finfinnee miti. Teessoon Finfinnee ta'uu danda'a gaafa galu.
Okay? Garuu Galmisaa Oromiyaa. Xumurri qabsoo Oromoo garuu biyya malee magaalaa Biyya Oromiyaa. Yes. Kana waan ta'eef waa'ee Finfinnee number 1 goonee waan bakka dhumaatii jennee dubbannu miti. Garuu waa baay'ee irratti gabbarre. Wareegama baay'eetu irra jira. Qabsoo qeerroon dhiigaan jijjiirama ittiin fide santu awwaalamee bakka isaa irratti faallaasaatu amma seera ta'aa jira. Kanatu Oromoo baay'ee madaatti ta'ee boochisaan baay'ee rifata. Waa'ee mirga guddichaa waa'ee walabummaa ittiin dhagahamu ta'eeti miti. Bakka madaan hin qorre sanatti waraanaa jiru irra deddeebi'anii. Akka immoo nama rakkateetti Oromoon akka isaan biyya dhabsiisetti akka mirga isaanii mulqetti akka isaan rukuteetti akka duguggaa sanyii isaan irratti labseetti himama. Oromoon ofii madaa qabaa hin boo'a ofii waraanatti irratti deemaa jira. Isaan ammoo Oromoon biyyaa nu baasuuf deemaa dhuma dubbiitii barana yoo kaatan malee jedhu. Hin beeku homaa akkan uumamne sirriitti beeku. Carraa kanaan fayyadamanii mootummaa kana kuffisuu barbaadu. Kuffifadha akka feetan. Oromoo irratti uummata kakaasuun garuu Oromoo hagasuma akkuma isaaniif malutti kakaasuu ta'a. Kana rakkoon. Warri cimdoo jaarree maal jedhee walitti deemu kunis warri keenya ijoolleen keenya karaa hundaan warri aktivistoota ta'anii hayyoota jedhanii jara gammachiisuuf Finfinneen kan Oromooti fa'aa jedhan kuni kijibdoota akka ta'an Habashaan ni beekti. Akka kijibaa jiran ni beeku isaan hin beeku. Okay? Kanaaf waan faayidaa hin qabne. Warri waboodha jedhanii hoogganaa jedhanii warra kaan wajjin mariitti jiran kunis gaaffii tokko baasuu qabu. Gaafachuu qabu. Maal akkamitti warra akkanatti sirratti duulaa jiru kana wajjin tumsa horatta. Ani cimdoon jedhan kun baay'ee akka jaarmiyaa ijaaramee lafarratti hojii hojjechaa jirutti hin jiru. Qulqulleesseen sittima Oromoon kana quba hubachuu qaba. Waan nama sodaachisu waan cimdoo jedhamu bakka tokkotti kan utubamee deemuu hin jiru. Asuma wacci malee kan warri si wacci biyya alaarra waccu kuni warra biyya jiru wajjin waa takka walirraa hin qabdu. Akka propagaandaa kanaaf jira akka akkuma itti fufan cal jedhanii ilaaluun. Okay? Warri biyya alaa jiru akka torban dhufutti fixanii biyya galanii aangoo qabatanii piyaasaa ta'anii baaqlabaa nyaatanitti dubbatu. Namni aangoo isaaniif kennu hin jiru warri irratti du'aa jiru kaani achitti. Profeesar Hasan Mahammad kan jedhamu namni sun bara wayyaanee embassii Belgium keessa hojjetaa ture. Itti aanaa ambaasaaddarii waayee ta'eeti hojjechaa ture. Maaliif ambaasaaddaraa hin taane ati nama cimaadha nama beekaadha gaafa jedhaniin hiriyoota kiyya tokkotu University of Leuven Catholic University of Leuven Brussels achitti barataa ture. Rakkoo barattootaa tokko embassiitti himachuuf deemanii achi wal baranii baay'ee isaan jaalataa kooministiidha. Waan akkanaa itti dudubbachaa ture. Ijoolleen sun tokko du'eera amma doktoroota lamaanuu tokko du'ee dhibamee du'ee tokko baqatee biyya alaa jira. Maal jedheen seeta baras ijoolleedha isaanii hin jaalataanii ofitti waameeta embasiitti isaanitti dubbachaa haasaa oolaa kooministii waan ta'eef immoo waan tokkotti kennaa ijoolleenis gara bitaa kanatti warra goruudha siyaasni isaa ilaalchi isaanii waan ta'eef itti dubbataa. Amma maal jedhanii hagar mana beektaa maaliif biyya alaas baay'ee turteetta maaliif ambaasaadara hin taane jennaan. Wayyaanee embaasiin shichee hundaale dislee fartoonoo gurgureen deema gaajalaa jedhe. Akkasuma jedheeti aangoo ambaasadarummaa yookiin waan biraa gaafateeti isa dinnaaniin mallas achumatti hafee oppositionii ta'ee jechuudha. Ijoollee Finfinneeti. Ani wal dubbisna turre. Maqaa isaa waamuun barbaanne garuu inni maaliif kana jedha dhugumatti deemee aangoo argataafi miti. Okay? Dubbii propagaandaa. Biqilaabaan si affeera yeroo gabaabduutti ture. Exactly. Inni propagaandaa dubbii hojii propagaandaati. Warri asii taayitaa arganne jedhanii of ramadanii xixxiixatan kunis namni quba qabu hin jiru isaan waan isaanii. Warri biyyaa dhugumatti waliif tumsuu barbaadu. Bakka qaala qindaa'een qabsoo
PP irratti geggeessinu kana mee haa wal utubnee deemnu at least wal hubannee haa deemnu jedhee lafarratti harka wal qabachuuf tattaafatu kuni warra kanaa miti. Okay? Hariiroo uummachaa jiru. Hariiroo operational ta'ee uummachuuf faannoo TPLF warri Eertiraa hanga ta'e maal qabu isaan lafarraa. Oromoo hiixanneetii namoota of biraa qabnu gaafa laallu waan isaan of harkaa qaban deebsiin qabu, ijaarsa siin qaban fakkaataa opereeshinii godhuudhaaf waan jabaan hin jiru jedhan. Maaliif nurraa haftanii akka jedhutti? Maal barbaadu yoo jette dubbiin namicha kana kuffisuu qofaa miti san booda waan ta'uutu hojii barbaadu waan hojii barbaadutu jira. Waan san irratti hojjechuun hin jiru hanga ammaatti. Warri biyya alaarraa simdoo maal jettee iitu kun hojiitti hin jirtu, hojii hin danda'anii. Maali rakkoo jiramoo maaliifii nur jala hafte nurraa haftee warra jedhan. Sanirraa maalan mirkaneeffadhe. Simdoon kun akkuma lola faannoo kana baay'ee lolli faannoo kun Itiyoo fooramutu jiraachise lubbuudhaan malee akka laal mootummaa dadhabsiisan dhugaadha. Garuu akka waraana guddaa biyya jeeqee biyya aangoo fudhachuuf deemu ofiinuu waliin galtu. Akkasii miti bar guyyaatti miidiyaa irratti hafarsameeti waan waboon godhu caalaa godhaan jiran baay'ee dhugaa yoo haamnu jedhu. Waboon rakkoon isaa dubbii himaan qabu hanga ammaatti. So namni waan godhan dhabanii jiru achittuu warri walii wajjin tumsina jedhu. So Oromoon kanarraa simdoon kana godhee asiin dhufee maal godhee kan jedhurraa yaaddoo qabaachuun qabu. Ijoollee Oromoo waboo keessaa haqaan qabsooftu wajjin immoo harka wal qabachiisuun ni danda'ama itti jirra. Dhugatti lafarratti warra haqa qabu wajjin warra akeekni isaanii akeeka keenya wajjin walii wajjin deemuun wajjin. Okay? Warra qabsoo keenya nu harkaa butuchuuf hin barbaanne qabsoo keenya fudhatanii qabsoo isaanii akka fudhannetti. Waliigalteen akkasitti uumama. Warra kana wajjin hojiitti bobba'uudhaaf qophiidha sanammoo balbala saaqnee ijoollee haqaan mirga saba Oromootiif qabsooftu, mirga namoota hundaaf qabsooftu. Okay? Ijoollee haqaaf qabsooftu wajjin harka wal qabachiisuun hojii itti fufuudha. Warra akeeka waan qabsaa'u beeku. Exactly. Warra yoo dubbatu waan dubbatu beeku. Deengadduma argineerra nama yeroo jalqabaatiif kaayyoon waraana bilisummaa kaayyoon abaa'oo maal akka ta'e hogganoota adda bilisummaa Oromoo aga ammaa turan keessa yeroo jalqabaatiif kaayyoon akeekni qulqulluun abaa'oo boon deemuuf maal akka ta'e nama nutti himee jira. Tokko kan. And nama sadarkaa olaanaa irratti hojii raawwachiiftu koree hojii raawwachiiftuu ta'ee hojjetudha. Namni kun nama dhuunfaa miti. Kana beekuu qabna. Yaa. Kanaaf namni kun waan qulqulluu uummanni Oromoo fedhu kan akeekni itti qabsaamuuf jiru yoo dubbatu dubbiinsa irraa bareeddu yoo jedhu jechi dhugaa jirtu namatti himu nama akkasii qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Warra akkasii nuufaa daddabalamanii nuufaa jabaatanii nuufaa baay'atanii jenna. Asumaananii dhugaa dubbachuu booree lammii guddaa galateeffachuun barbaada. Warri of jalaa ijaarsa hin qabne qophii hojiidhaaf ta'uu hin qabne nama of jalaa hin qabnetu hariiroo uummanne jedhee maqaa Oromootiin faayidaa Oromoo lafatti gadi rukutti jira. Sun waan ta'eef warri isaan wajjin tumsanis kana beekatanii hiixachaa jiru. Kanaaf Oromoon baay'ee yaadda'uu hin qabu waa'ee simdoorraa maal. Because nuyi eenyunuu abdannee qabsootti hin baane ijoolleen Oromoo bara 1970 keessa gaafa dirreetti deemanii Ameerikaa abdatanii, okay? Amaara abdatanii, Tigraay abdatanii, Somaalee abdatanii, Eertiraa abdatanii hin deemne. Hundi isaanii bakka tokkotti yoo dhufanii nurratti duulanis mirga keenya isaan hin kabajnes yoo hin kabajne
akkuma impaayerri Itoophiyaa mirga keenya hin kabajne san ifirraa falmina. Hunda isaanii. Maalee teenye hin dadhabuu dandeenya, injifachuu dadhabuu dandeenya. Garuu dura dhaabbanna. By the way, galmi qabsoo bilisummaa hanga namni tokko didda agarsiisu jirutti inuma jiraata. Injifate jechuudha. Injifate jechuudha. Diddaan tokko jiraachuunsaa. Kanaaf diddaa kanarratti Oromoon bobba'ee yaada isaa ibsuu qabaa, komishinii kanarratti galmeessuu qabaa kanan jedhuuf kanaaf. Seenaadha. Seenaa diddaati. Agartee aktivistoonni kanarratti bobba'uu qabu. Kanaafuu har'as warri Tigraay, warri Amaaraa, warri Eertiraa waliigalee waan fedhu Abiyyi haalolan mirga isaaniitiif warri falmu hundi haalolu. Duran dhaabban. Garuu deemanii waanuma Abiyyi godhaa jiru kana nurratti godhuuf yoo bahan jalqaban Abiyyi maaliif lolaree hin dhiisnu waan Abiyyiif waraana meeshaa Abiyyitti kaasne isaan irrattis kaasuun waan hin hafe. Kun qulqulluudha ifa akkanatti himamuu qaba. Waan Abiyyi godhaa jiru isinis dalaguuf yoo deemtan isaan immoo kan dhaaddachaa jiran waan Abiyyi dalagee caalaa isin irratti godhuuf deemnaa jechaa jiru. Warra akkanaa wajjin tumsanii uuman. Qulqulleessinee himuu qabna beeksii galee. Kanaafuu ani achi keessattis amma appiil gochaan jira. Warri waliin hirmaatan warra bara dheeraa isin wajjin hojjechuu danda'u ta'uu qaba malee warra borganama walirratti dhukaasu ta'uu hin qabu. Kana gochuudhaaf immoo yoo agoobara guddaa sana keessatti walitti dubbachuu dandeessan warra of tuulummaadhaan labsii guyya guyyaatti nurratti baasaa duula nurratti banaa uummata Wallaggaa Kiiramuu keessatti Angarguutee keessatti uummata Oromoo fixaa jiru kana wajjin hariiroo godhadhaa nuun hin jedhinaa maal mootummaan nu falminus kanuma godhaa jiraati. So yoo karaan itti dubbattan jiraate achi keessatti tasgabbaa'aati ejjennoo tokkoon kaakeeka fi kaayyoo qabsoo Oromoo ni kabajnaa. Wal kabajju malee waliif tumsuu hin dandeenye. Nuyi kabajnee cal jennee laalla gaafa Abiyyitti duultan. Haa toltu abadduu faayidaa isin qabdan sirriidha moo sirrii miti hin jenne nuti sana keessan seenne. Hin jenne. Waan fedheefuu isa mormitu diina keenya nuyi cal jenne hin morminaan jenne. Okay? Qabsoo keessan galmi isaa maal akka ta'e beeknuyyuu qabsoo keessan dura dhaabbachuun nuyi waa irraan qabu. Garuu qabsoo keenya, kaayyoo keenya, akeeka keenya, lafa keenya ni miidhnaa. Gaafa jettan akkuma Abiyyi, Haayile Sillaasees, Dargis, Fayyaanis falmaa turretti isinitti isinuma bobba'an. Hin injifannamoo baratu dheerachuu danda'a? Of course. Qabsoon bilisummaa karaa shortkatiidhaan deemamu hin jiru. Bara dheeraa fudhata. Bara dheeraa bilisummaadhaaf qofaa miti. Biyya jaaruun bara dheeraa sirraa fudhata. Afrikaan bara 1960tti bilisa bahee hanga har'aatti niyookolooniyaalizim jala jira. Biyya jaaruun ammaatti hin taaneef. Biyya dhiisii gamtaa ijaaree African Union kan jedhamu eenyutu faayinaansii isa godha? Bajetiin European Union irraa dhufa. Gamtaa hattootaa ta'e. Malee silaa gamtaa Afrikaa ta'ee Finfinnee irra taa'ee qabsoo Oromoo hin dagatu ture. Duguggaa sanyii Tigraay keessa deemaa ture hin dagatu ture. Waggaa 30 Eertiraan mirga ofii murteeffachuuf kolonii keessaa bahee akkamitti koloniitti kennama jettee gaafa falmattu Finfinnee taa'ee hin dhageenyee hin agarree hin jedhu ture. Maaliif bitamtuu warra kaanii ta'e, warra impeeriyalistii ta'e. Nuyis gaafa walabummaa argannu kanumatu itti deema. Kanaaf hojii guddaatu nu eega waan ta'eef wanti dhaabbatu hin jiru, wanti nama shororkeessus hin jiru. Garuu tumsi barbaachisaa yoo ta'e wal kabajjee kan itti seentu waan akkasii ijaaruudhaaf yaadas isa dura burqisiisee nuyi ammas haala ittiin hojjetamus ni beekna, hojjennees agarsiisnee beekna, ammas hojjenna. Kanaaf wanti hariiroo uummachuu maal kun kan jedhu haala seerrata qabuun itti deemamaa jira. Ijoollee qabsoo waboo geggeessitu keessaa ijoollee haqaan
deemtu. Ijoollee dhokattee akka gaaddidduutti lafa jala deemtee diinatti hasaastu otoo hin ta'in mirga isheetiif dhugaatti gadi baatee ifatti gadi baatee dubbattu wajjin qabannee itti deemna. Naaw qaamoleen siyaasaa maal godhu akka qaban dubbadhe hayyoonni siyaasaa warri agoobara qaban warri waldaa qaban karaa waldaa isaaniitiin warri faffaca'anii akka dhuunfaatti jiran akka dhuunfaatti public intellectuals responsibility is very clear. Hayyuun tokko xalayaa bana kan jedhamu open letter barreessuu danda'a. Bakka jiran irraa waan nama walitti buusu waan abdii dhalootaa wareegama bara baraa nu jalaa balleessu waan akkanaa har'a murteessuun sirriin ta'uu Oromoon hin fudhatu diddaa keenya waan agarsiisu. Engadda ummata keenyaaf hawaasa bal'aa keenyaaf maaliin jedhe yoo hiriira nagaa bahuu dadhabde yoo waa tokko godhuu dadhabde makiinaa kee irratti Finfinneen kan Oromiyaati jettee stiikara dhoobachuu dandeessa waan biraa miti. Bakka hojii keetti mana keetti gidaara irratti kun biyya Oromiyaati jettee dubbachuun omaan jedhe tiishartii godhattee Finfinneen kan Oromooti kan jedhu deemtee qabattee baata. Tiishartiin uffataati uffata uffatte. Garuu diddaa kee agarsiisaa jirtaa jechuudha. Kana godhuudhaan hawaasni hirmaachuu danda'a. Yuunivarsiitoonni namoonni gurguddoon influential ta'an kakaastuun aktivistii jedhaman warri social media hawaasarra jiran loltuun mootummaa Oromiyaa mootummaa Itoophiyaa faana deemtee ibiddatti guuramaa ooltu guyya guyyatti sanuu ukkaamamtee lafarraa guuramtee makalaakaa taatee kunoo amma Eertiraafis ni waraanna maal jedhan loltuun Oromoo bara lolli warra Tigraay wajjin godhame keessatti loltoonni Oromoo makalaakaa keessa jiran gaafa dirreetti injifatamanii of duuba deebi'an faannoon takka takkaan warra Oromoo san guurtee meeshaa irraa mulqite ajjeeste kun paarlaamaatti Abiy kan dubbatedha. Kilaashii waraana keenyaa fudhatanii kan jedhan. Eenyurraa fudhattee gaafa jettu Oromoo fi warra kibbaarraa fudhatte. Isaan wajjin falmaa warra jirurraa gaafa of duufa garagaran asiin warra kanatu ajjeesaanii dura achitti diinatu ajjeesaa. Oromoon kana beekatee warri achi keessa jiran. Isin Oromoo waraanaa bakka jirtanitti gaafa deebitan biyyan qabaattanii. Kanaafuu tokkoffaa waraana Itoophiyaan isin duulchistu kanarratti bobba'uun waan gatiin qabneef lubbuu keessan balleessuudha. Ofii keessaniif jecha irraa qusadhaa. Lammata achi keessa jirtu sirna kana tajaajiltu sirni kun yoo biyya keessan sinirraa mulqate at least yaada keessan ibsachuun diddaa agarsiisuun yeroon isaa amma. Waraana mootummaatti deebi'aati garagaraati waraana jechaan jiru yaada keessan ibsachuu akka qaama mootummaa tokkotti mirga sabummaa mirga lammummaa keessanii. Biyya qabdu haadhaaf maatii qabdu ijoollee qabdu biyya san keessatti jiraachuu ni dandeessu. Biyya keessan miti gaafa jedhamu murtaa'uu jalqabu lakki kunillee sirrii miti jettanii ibsa kennachuun jechuun yaada keessan bakka sirna qabutti ibsachuun dirqama keessan ta'a. Warri OPDO PP akkanatti saaxilamanii bahan gaafa deebi'anii dhufan maal jedhu Oromoon Finfinneen kan Oromooti homaa gaafiin hin jiru jedhanii amma Oromoo jalatti dhokachuu fedhe. Dhokachuu miti kan fedhan. Settiin hima. Har'as ittiin daldalachuu fedhe. Oromoo kana warra kaanirraa adda baasanii cimdoo kan jedhurraa agartee of jalatti galchanii amma Oromoon asiin gartuu tokko ta'ee dhaabbatee jira. Ammoo nuti warra Oromoodhaaf qabsoofna jedhanii of qulqulleessuudhaaf umaara ittiin taphachaa jiru. Madaa Oromoo amma dhukkubsattee ol ka'e kana umaara baransan itti taphachuuf deemu. Biraanuu Leenjisuu as deebi'ee waan kana haasa'uuni OPDO'n Oromoo wajjin jirti akka jedhamu qulqulleessuutti jira. Short memory sanadha dubbittiin. Ishee kana dura short memory jedhe tokko filaata dubbittiin. Exactly.
Amma immoo kun viidiyoon mormiti bar maal jedhee uummanni ilaal amma akka isaan qulqulleessanii as deebi'anii ammas aangoo isaanii of harkatti akka tursiisan deemanii garuu Boris waanuma isaan yaadaa turan. Ani maaliin jedha durumaanuu kan of salphisee kan nu salphise isinumaa ajandaa kan uumeef isinumaa. Har'a immoo isaan gammachiisuu jettanii dadhabnaan isaan gammachiisuu dadhabuu keessanirraa kan ka'e mootummaan isin harkaa bahuuf deemuuf jennaan Oromoo waraana isaan wajjin irra godhamuuf ofitti fiduudhaaf waan Oromoon jechaa ture waan Oromoo irratti Oromoo ittiin arrabsaa turtan amma jechuutti kaatan. Kanaafuu waan akkasii dhiisaati. Dhugaa malee bira darbuun laal. Aangoon tunis haa turtu haa bultu hin bubbultiin turti malee isaan harkatti bara baraaf jiraachuu hin dandeessu. Inuma baati. Gaafa san bakka itti awwaalaman uummata ofiin qaban jarri silaa jiraa isaan nyaatti. Kunoo jiraa isaan nyaatti agarsiisti amma koomishinii kana keessatti baay'ee. Kanaafuu wanti kun furmaata waaraa akka argatu akka nama itti gaafatamummaa qabutti akka maqaa sabaatiin dubbatutti siyaasa jabaa isin kabachiisu uummata duratti qofa miti diina duratti isin kabachiisu hojjechuudhaaf waan dandeessaniin waliif tumsaa wal gargaaraatii bara kana bara nama nyaataa Doktari inni dheeressoot man jedhu baay'ee sa'aatis baay'ee deemne garuu akka dadhabbiitti maaltu amma fakkeenyaa fi piippiin yeroo tokko tokko dunuunfatteetuma deemti akka waan Oromoodhaaf quuqamtee Finfinnee kana ajandaa godhatanii yeroo gabbaasan jiru waan biraa waan akka Oromoodhaaf ta'an mootummaa Oromoof gochuu barbaadu. Garuu amma gaabbaniisi hudhamanii waan jiran fakkaatu. Gaabbanii jechuun gaabbii sirnaas ta'uu baatu hudhamanii waan jiran fakkaatu. Yoo amma kallattii kanaan amma adeemsuma amma jiru kanaan deemame gaafii namoota baay'eeti beeki. Tsimdoo jedhaman kun Eertiraa, TPLF fi Amaaraa warreen Ijiptillee dabalatee waan odeeffamu hedduutu jira. Humni kun wal qabatee yoo dhufee warri keessayyuu warri faannoo fi warri dur ofirraa oofne kun yoo deebi'anii magaala Finfinnee qabatan bifa kanaan humni isaanii tokko ta'e Eertiraa dabalatee dhufee fi Oromoon immoo piippiin kun immoo achirraa kaate Oromoon kun harka hin taane keessatti deebi'ee kufaa ka jedhumtu jira. Mee akkamittiin maal godhuudha qaba Oromoon amma yeroo tokko oduu dhaga'urraa warri piippii waraana bilisummaa hiixachaa jiru. Nutti hiixachaa jiru dhugaa. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin araara barbaannaa. Kijibdoota jedheen. Maaliifin kana jedhu? Laal. Rakkoon aggaamiin nutti dhufuuf deemu Tsimdoon Abiyyi kuffiseef qofa hin dhufu. Kophaa keenya falminee yoo kuffisnes warri kun inuma dhufu. Keenyu Tsimdoon? Tsimdoo jedhii warri kaabaa karaa adda addaatiin because mootummaan gaafa kufes inuma dhufu. Faayidaa qabu gaa. Malee sitti dhiisu seete. Kanaaf waraanni kun waaraadhaa fi jabaachuu qaba. Daangaa isaa ofii tiksuu qaba. Lafa isaa ofii tiksuu qaba. Siyaasaan bilchaatee bulchiinsa ijaarrachuu akka danda'utti lammiilee horachuu qaba. Nageenyaaf tasgabbii uumuudhaaf dippiloomaasiitti biyya alaatti himuu akkasitti ijaaramuu qaba kan jennuuf bar. Biyyatu sirratti dhufaa biyya keetu sirratti si harkatti kufa. Biyyatti nurratti diigamtii miti biyyatti nurra jigdii miti hin jigdu biyya jigu nurratti hin jiru nurraa kan jigu malee. Garuu biyyuma keenyatu nu harkatti kufa. Kanaaf egaa Oromooni har'a bakka adda addaa asiif achi lallaaluu dhiiseeti of abdatee bahe Boris ofumaan jiraata malee namni isa jiraachisu hin jiru naannoo gaanfa Afrikaa sana keessatti. Har'a akka uummata biyya guddaa qabutti waraanni keenya waraana guddaa teknooloojiidhaan hammayyaa'e beekumsaan hammayyaa'e hidhannoon isaa waan teknooloojii baraa kan fakkaatu hidhachiisuutu dursaa kan jennuuf bar lafa yoo hin to'anne
bakka mirga keettiin labsitu hin qabaattu. Lafa irratti immoo daangaa to'achuu qofaa miti. Okay? Bulchiinsa immoo fudhachuu. Warri silaa by the way bakka woboon argametti kaabineen waggasuma kaatee gara Finfinneetti dhiyeessiti. Yeroo hunda argineerra kan. Tokko dhugaasnaan magaalaa tokkotti kaabineen zoonii irraa aanaa irraa kaateetuma fiigdee gara Finfinneetti galti. So namni isaan bulchu uummata bulchu hin jiru jechuudha. Si galee? Nuyi dabballee qabna. Nuyi bulchiinsa ijaaruudhaaf qophii godhaa jirra. Nuyi galii fi diinagdee uummata keessa jiru to'annee akka hin saamamne bakka tiksinutti jirra. Laal waraanni qabsoo bilisummaadhaaf geggeeffamu akkanatti cimee itti fufuu qaba. Jarana irbaata waboo irratti maallaqa guurruun waraana kana jabeessuun hin danda'amu. Hannaan waraana jabeessuun hin danda'amu. Hin gahu jechuu kiyya hin barbaachisuu miti. Hin gahu suni gahaa miti. Kanaaf waan gurguddaa irratti jabaannee hojii gurguddaatu nu eega jennee cimduu ta'ee eenyu ta'ee namni dhufuu yoo mootummaan Abiyyi kufe isaanii miti yoo nu kuffisne illee har'a kun kan mamarratu kun kiyyaa biyya kiyyaa Oromiyaan kun biyya kiyyaa Madagaskar irraa dhuftan warri jedhu kun achumatti harka maratee taa'a. Abiyyi kufe soo egaa haa teenyu waan jedhan sitti fakkaata? Akkas hin ta'u. Nuyi injifannes isaan dhufuu isaanii nafu. Gaafa qeerroon EPRDF injifate eenyu dhufe? Isaanuma dhufe. Dhufee aangoo qabate. Sirraa hafuuf hin taa'anii jechuuf hin deema. Si galee? Yoo rakkina keenya kana teenyee laallee fixannee akka Oromootti waliif galla jettee PP'n dhuftee maal jennaan? Laal PP'n amma qaama abdatamtu miti. Qaama aangoorra jira teessee qaama diinota keenya hunda aangeessitee karaa mijeessitee fi hidhachiistee nurratti bobbaasteedha. Guyyaatu ishii qaanessee amma bakka galtu dhabnaan Oromootti hiixatti. Sunis hanga taate guyyaa ishee aangoorra jirtu dheereffachuuf malee Oromoo baraaruuf miti. Kana qulqulleessinee walii himnu. PP'n garuu Oromummaan itti dhagahame akka miseensaatti miseensonni PP jechuudha. Akka qaama siyaasaa tokkotti warra abdatamu yakkamtoota dhugaa dubbachuuf isaa wajjin yakka hedduu hojjetanii jiru. Akka jaarmiyaatti jaarmiyaa yakkamaadha. Akka jaarmiyaatti itti gaafatamummaatu itti jira harka jira. Akka jaarmiyaatti warra abdatamu miti. Akka dhuunfaatti Oromoon achi keessa jiran dogoggora isaanii beekatanii yookiin immoo jaarmiyaan isaanii akka sirriin ta'a akeekni isaanii akka sirriin ta'anii baranii ofirra galagalleetii waan godhu qabnu goona. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo uummachuu qabna. Qaamolee Oromoo hunda wajjin qabsaa'ota Oromoo hunda wajjin hariiroo haaraa uummannee of tasgabbeessinaa yoo jedhan koottaa makamaa jettaan malee akka PP'tti siin wajjin mari'annaan jettu. Koottaa makamaa. Qabsootti baatan jechuudha. Amma warra gabroomsu turtanii amma immoo warra qabsaa'u taatanii qabsaa'aa koottaa. Akka jaarmiyaatti immoo yoo irra deebiidhaan of ijaarus barbaadan PP'n akeekni isaas sagantaan isaas sirriin turre gaafa jedhan akkasumatti itti gaafatamummaa fudhatanii warra ofirraa qolanii nuyi qaama Oromooti jedhanii of ijaaranii akka qaama Oromootitti kophaas qabsaa'uu yoo barbaadan isas hin danda'u waan baay'ee of harkaa qabu waan ta'eef akka qaama Oromootitti. Gaafa akka qaama Oromootitti qabsoo jalqabu akka obbolaatitti walii wajjin hariiroo uummachuun ni danda'a. Hangasitti garuu PP waan jedhan kana akka warra aangoo qabutti dhufanii isin wajjin hojjannaan hin ta'u nu liqimsuuf malee waa godhuuf hin dhufan isaan. Kanaan duras arginee jirra. Mariin akkasii hin deemamu. Warri akka dhuunfaatti lakki isinitti makamnee isin wajjin hojjannaa yoo ta'e gaarii. Akka qaama Oromoo tokkotti isin hin waraannu waraana dhaabnee jirra. Waraana dhaabanii ceasefire.
waamanii labsanii jechuudha. Oromiyaa guutuutti waraana keenya baasnee jirra. Haa mari'annu, wal wajjin haa dhaabbannu, nagaa haa buusnu yoo jedhan duraan dursa haa labsan. Akka jaarmiyaatti immoo itti gaafatamummaa hanga ammaa qaban san fudhatanii waan of jijjiiruu qaban ifatti jechuudha. Nuyi qaama Oromooti. Oromoo ofirraa mulqan barisan. የዜግነት ፓርቲ ነን jedhanii jaarmiyaa badhaadhinaa gaafa jedhan bar jaarmiyaa badhaadhinaa kan lammiileedhaaf falmu malee kan sabaaf falmu miti. Lammiilee Itoophiyaadhaaf hundaaf warra falmuudhaa jedhan. Soosuun jijjiiramuu qabaa jechuudha. Akka Oromootti falmannaa jedhan. Kan san ta'e ka saba sana ka haalanii. Exactly. Oromoo irraa baqachaa turan bara hanga ammaatti. Gara Oromootti deebi'uu ifatti sirnaan deebi'uu qabu. Akka qaamaatti akka isaan fulan. Yoon taane akeekni isaanii san ta'e akeekni isaanii fi izeemaa akeekni isaanii fi faannoo tokkuma bara. Sagantaan isaanii tokko. Kanaaf walitti hirgatanii deemu bara. Abin warri faannoo bu'uureessi dur. Abin izeemaa mootummaadha. PP wajjin. Maaliif sagantaan isaanii tokkuma. Yezeegnet poolitikaa jedhu hundi isaanii. Akeeka san dhiistaniiti nuyi qaama Oromooti jettanii of sirreessitanii akka qaama Oromootti Oromiyaa irratti lola waraanaa labsitan sana hunda dhaabdanii dhaabudhuma homaa waan biraan barbaachisu dhaabdanii daangaa Oromoo akka dirqama qabdanitti akka mootummaa federaalaatti daangaa naannolee kabachiiftanii hojii isaaniiti. Uummata keenya bulchaa yoo sochootan taate nuyi isin wajjin dhaabbanneet hanga uummanni keenya walabummaa argatutti karaa keenyaan kaayyoo keenyaaf isinis kaayyoo wayya jettaniin deemuu dandeessu. Ammatti garuu yakkamtoota amma dadhabuuf deemu waan dadhabdaniif nurratti hirkattanii immoo lubbuu keessan dheeressuu yoo feetanne lubbuun PP kan nu dheeressinu hin jiru. Ukkaamsinee tajjeefna bakka aadaa dhuftetti. Okay? PP'n baraaruun PP'n faannoodha, PP'n izeemaadha, PP'n abinidha, PP'n innaat paartiidha tokko hundi isaanii. Yoo PP'n amma waraana bilisummaa Oromooti waraana arrarraa kaasee Oromiyaa keessatti waraana geggeessuu mari'achuun barbaadaa yoo jette waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti waraana ni dhaaba haala jiru irratti. Konfidensii agarsiisuu qabda gaa. Waraana dhaabdee uummata immoo tasgabbii itti uumtee yakkamtootaaf shiftaaf dhiistee yoo deemte uummata san maal faayidaa qabare mootummaadha ofiin jette anatu bulcha jette isin shororkeessitoota jette waraana dhaaba shororkeessitoota waan jedhu kana dhiisaa labsee seeraan jechuudha seeraan addunyaatti himee okay warra kana irraa dubbiin qabnu nagaa buusnee uummata keenya karaa kallattii inni barbaadutti akka oofamu karaa nagaatiin walii gala. Garuu at least ji'a tokkoof maal jette? Waraana dhaabe, uummata tasgabbiidhaan bulchaan jira, waraanni kiyya achi keessaa bahee jira, daangaa kan eegsisutu jira, ni ilaalla nuti. Gaafas marii jalqaba. Nus kilaashii keenya moggatti lafa keenya marii jalqaba. Tokko lama jennee waan hojjetamuu qabu. Irratti walii galla. Itti gaafatamummaa irraa jalqaba. Fiqaaduu xuwwee hidhamu malee PP wajjin nama gumaati. Uummanni kun baduu qabaa nama jedhee nurratti murteesse. Dhugaatti yaadota nuuf kenniteef iddoo kanatti argamtee akka gaariitti waa baay'ee uummata keenya hubachiistee ala deemaa jirus hubannee egaa inafiini mootummaan PPs mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo nagaa godhee yoo waraana dhaabee labse wajjin gad dhaabbatanii mari'achuun danda'amuu ta'a. Dura of wareegii malee sodaadhaan baxabbatamanii asiif achi fiiganii fakkeessuun hin taatu. Warri mooraa diinaa keessa dhaabbatee diina faannoo cimdoo warra abinii fi faannoo fi cimdoo fi wal faana hiriira galanii magaalaa Finfinnee irratti ibsa baasanis warri wajjin hiriirtanii ibsa baastan waluma waan gootan nutti fakkaata. Warra simfaana tumsa godhachaa
ummata Oromoo irratti Oromiyaa irratti immoo ibsa baasu. Egaa warri akeeka kaayyoo bilisummaa Oromoo ofi impaayeraa adda baasuu wallaaltanii abalu nu wayya warri jettanis wanti wayyuun jiru kaayyoon bilisummaa Oromoo walabummaa birmadummaa bilisummaa biyya keenyaaf Oromiyaatiif nu barbaachisa. Isa kana jabeessinee itti fufuudha. Egaa hayyoonni, doktoroonni, beektonni, barsiisonni, qotee bultoonni Oromoo bakka jirtanitti bifa barbaachisuun biyya keenya Oromiyaadhaaf waan barbaachisu irratti hirmaadha. Egaa doktor waan baay'ee nu kaaste keessaayyuu yeroo ammaa kana warra qabsoo farkaa qabu waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu qabna, utubuu qabna, jabeessuu qabna. Humna taane malee daangaan Oromiyaa cabee abbaa barbaade karaa barbaade nutti seenuun hin hafu. Abiyyis jiraate abiyyis jiraachuu baate kan Oromoo baasu humnadha waan jedhu nu kaase. Egaa rakkoolee gama sa'aatiin isarratti bifa adda addaatiin peejii uummatanii feesbuukii adda addaa yuutuubii barreeffama callisanii warra adreesii hin qabne ofuma petitionii namarratti barreessaa oolan irra deddeebi'anii feesbuukii jijjiiratanii maqaa jijjiiratanii petitionii godhaa oolan uummanni Oromoos akka sana wanta akkasii gaafa rakkoon uummata keenyatti dhufe petitioniidhaan akka wal gargaarru waan jedhamudha. Amma sana waan baay'ee godhaniiru. Dr. Tsaggaayee Raarsaa irratti gaafa duulan doktorri isaanii gayyaa'ee gaafatti duulu Oromoon immoo callisee waan ofii irratti ilaaluun xiqqoo anatu jedhe kana inni hin jenne Oromoon waan kee irratti qabeenya keetiif gachuun kan keetii Finfinnee irratti ol kaaniif gakkaanii Finfinneen an Oromooti borusif taanis an dhuura biyya keenyaati. Egaa doktor waa baay'ee kaafnee irraa mari'annee dhugaatti jaalli keenya jalqaba nu faana seenee teeknika intarneetitti isa baasee nu wajjin mari'achuu hin dandeenye, nu mariisuu hin dandeenye. Kanaaf nuti itti fufnee mari'annee irraa egaa fayyaa ta'aa ulfaadhuu saatii dheeraa mari'annee dhugaa kutaa lamatti yoo antoonatti hin fakkaatu kutaa sadiitti addaan qoqqoonnee dabarsina. Atis ulfaadhu naaf feeruu keetiif I think deddeebinee qabxiilee tokko tokko kana keessaa luqqaafnee baafnee yeroo gabaabaa itti fudhannee uummata nyaachisuun barbaachisaa ta'a. Akkanatti gaafa wanti hunduu ajandaan hundi bakka tokkotti tuulamee dhufee dubbachuuf nama dhibaa waan ta'eef kokkonneeti yeroo adda addaatti deddeebinee torbaniin lama yookiin yeroo tokko walitti deebi'nee waan kana nyaachisuun barbaachisaadha. Isa dhuma yeroo muddamaati yeroon kun. Chigirello. Yeroon kun yeroo murteessaa waan ta'eef yeroo muddamaa waan ta'eef haala nama muddama keessa jiruun qabsoo kanatti bobba'uun barbaachisaadha. Boru iftaan waan jedhamu hin jiru amma dubbiin kokkeenu qabachaa waan jirtuuf jechuudha. Waraanni keenyas kana hubatee hariiroo uummachuu barbaadu uummachuu, rakkoo hoggansa isa keessa jiru furachuu, rakkoo adda addaa waraana kana keessa jiru waraanichi akka humna guutuudhaan hin sochoone kan godhaa jiru kana hunda ammuma yeroo hatattamaa waan ta'eef yeroo muddamaa waan ta'eef koora waammachuunis yoo barbaachise koora muddamaa waamanii waan sirraa'uu qabu sirreessanii fookasii tokkoon ilaalcha tokkoon ejjennoo tokkoon humna keenya jabeessinee bakka itti dhaabbachuu qabnutu amma yeroo kanatti yoo akkuma duraa kana mee tokkummaa uumuutu jechaa dubbii of jalatti sossobaa deemuun amma hin danda'amu bakka baduuf deemnutti jira. Maaliif uummanni nu eeggata, uummanni warra akeekni isaanii keenyan ala ta'e wajjin hariiroo uummachaa jirtu yoo akkas taatee isin tufne jechaa jira guyya guyyatti. Waan akkasii irratti qulqullinni waan barbaachisuuf waan keessoo ofii sirreessanii uummatatti gadi bahanii waan deemaa jiru ibsuun barbaachisaa ta'a akka jaalbooreen jalqabee kanatti. Akka waliigalaatti jechuudha. Akka dhuunfaatti otoo hin ta'in akka waliigalaatti sirreessanii mariin barbaachisuus immoo warra hariiroo uummachaa jiru kana wajjin ijoolleen dhugaadhaan rakkoo ofii isaanii furanii uummata dura dhaabbatanii dubbachuu danda'an waan itti deeman diina wajjin
warra friend hariiroon wajjin barbaadu wajjin is haasa'anii dhugaa isaanii himatanii Oromoo tarkaanfachiisuu danda'an akka ta'anii gadi bahan of qopheessuu qabu. Yeroon isaa yeroo muddamaati. Waraanni akkana dhaggeeffatuun fedha waan kana irratti. Yeroo akka yeroo duula yeroo muddamaa godhatanii waan siyaasa keessoo sana qulqulleessanii warra nutti hidhatu owwaachuudhaaf jabina agarsiifne, tasgabbii agarsiifne, ijaaramuu agarsiifne namni sirriitti hin ijaaramin akka jireenyaa fa'aa kana ta'a deemanii galabaa ta'anii argaman. Hojiin hin jiru, ijaarsi hin jiru nuun jedhan bar jira. So namni nutti hidhachuun gaariidha. Garuu yoo waa lafarraa hin qabaanne nutis yoo tasgabbii hin qabaanne yoo hin qabaanne rakkoo guddaa uuma. Waan ta'eef ani laal akkanitti dubbadhu laali sa'aatii maalin jedhu dubbiin yeroon isaa yeroo muddamaati. Uummata keenya dammaqsuun, uummata keenya hiriirsuun, uummata keenya mariisisuun, uummata keenya gartokkeetti akka luucca'u godhuun yeroon isaa yoomiyyuu caalaa har'a. Akkanuma miidiyaa hawaasaa irratti bahanii wacanii kokorfanii deemuun yeroon akkasii darbee jira hin jiru amma. Kanaaf waan jiraachuu fi jiraachuu dhabuutu nurratti aggaamamee waan jiruuf akkasitti kaanee dubbachuu qabna kan jedhuun qaba. Uummata keenyaaf I think kana himuun barbaachisaadha. Ani biyya alaa kanatti walgahiin keessanis yeroon kunis koreen yeroo kunis yeroo muddamaa akka ta'etti walgahiilee yeroo muddamaa godhatanii uummata mariisistanii uummata nuuf itti fufna sana gaayyo akkasitti akkatti deemnuun himachuu barbaada. Kanuman jedhaa ulfaadhaanaa jiraadha. Dooktar guddoo ulfaadhuu fayyaa ta'ii rabbii siyaa ulfeessuu haalota hamma irra deemamaa jiran kana hundumasaa bifa kanaan walitti qabdee nu himuu keetiif nu gorsuu keetiif dhaamsa gurguddoo ulfaattuudha kanatti dabarfattee keessayyuu warri mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jeequmsa uumaa jiran akka ofitti deebi'anii of laalan akka arfaffaa moo sadaffaa akka hin nyaatamne kanuma jennaa fayyaataa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa wajjin goone asuma irratti xumurreerra sagantaa keenya yeroo biraatiin akka walitti deebinutti fayyaataa ulfaadha.